Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaalatamoo qaqqaalii ilmaan Oromoo hunda keessaniyyuu nageenyaa fi kabajaaf jaalalli kiyya oowwan iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jecha akkuma beekamu bara 2016 ayyaana irreecha magaalaa Bishooftuu hora Arsadee irratti jechuudha. Mootummaan abbaa irree mootummaan wayyaanee faashistiin Ihaadeeg jechuudha. Duguuggaa sanyii kana hin jedhamne gara jabinaa fi gochi shukanneessaa ilmaan Oromoo 680 olitti ilmaamaman galaafatuun isaa ni yaadatama. Hundi keessanuu akkuma beektan jechuudha. Ilmaan Oromoo kummaatammoota hedduudhaan lakkaa'aman miidhaan kana hin jedhamne irra ga'uun isaas ni yaadatama. Ka kana buutee dhabanii maatiin isaa reenfa isaanii argachuu dadhaban ka hedduudhaan lakkaa'aman akka jiran information adda addaa naannoo sanirraa nugaa jira jechuudha. Kun gocha duguuggaa sanyii kana hin jedhamne mootummaan kun duratti raawwatee jira. Akkuma beekamu qeerroo yeroo ammaa kana biyya keessaa dhaamsa garaagaraa nuuf dabarsaa jira. Dhaamsa kana ammoo uummataan nugaa jechaa jiranii miidiyaalee garaagaraatiin akkasumas sooshaal miidiyaa fi chaanaliilee gama saatalaayitiin jiran hundaan odoo neetworkiin biyya keessatti hin cufamne hatattamatti akka hawaasan nu jettan dhaamsa jettus biyyarraa nuuf dabarsaa jiran jechuudha. Dhaamsi isaanis maal jetti nuti ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana fincila diddaa gabrummaarraa kaanee fincila xumura gabrummaarra geennee jirraa jedhan. Oromoo Pirootestirraa kaanee sadarkaa Oromoo Revolution jedhurra waan geenneef akkasumas qeerroon qophii kenna xumurannee mudhii keenya hidhannee bilisummaa dheebuu bilisummaa dhuguudhaaf xiqqoo taakkuu takka nu hafee jiran. Taakkuu takkitti kana dheebuu bilisummaa kana dheebuu bahuudhaaf ammoo sinuu ilmaan Oromoo hundi ka kaabaa ka kibbaa ka bahaa ka dhiyaa jiran hundi birmannaan isaa yeroon isaa amma jedhan. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya keessa jiran hundi akka qeerroon dhaamsa nu dabarsaa jedhanitti karaan kaabarraa haga kibbaa baharraa haga lixaa geessu hundi Oromiyaa guutumaan guututti naannoo birarraa seensisee baasu hundi akka karaan sun cufamu dildiloonni danda'aman ka kutamuu danda'u akka kutaman eega bilisoomne booda karaas haa ta'uti dildilas haa ta'uti ni ijaarna waan jedhu dhaamsa dabarsaa jiran. Maaliif karaa kana cufuun barbaachise yoo ka jettanii nu gaafattan taate ammootinuu waraanni ittisa biyyaa miilitariin biyyattii jechuudha agaaziin akkuma beekamu naannoo daangaa qubatu hundi gama Oromiyaatti konkolaattota adda addaatiin fe'amaa waan jiruuf akkuma beekamu Oromiyaa keessa bittiinfamee ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii gara jabinaan gocha shukanneessaa duguuggaa sanyii akkuma dhiyoo raawwatanitti ammas waan nurratti raawwatamuu danda'aniif nuti ammoo ajjechaa fi reebicha dararaa dhiittaa mirga namaa diqqollee qabsoo keenyarraa gama duubatti nu deebisu. Haa ta'u malee garuu nuti isaan kana agaazii fi konkolaattota isaanii ergamtoota jalee isaanii hunda afaan fajjeessuu fi yookaan sakaaluu waan barbaannuuf jecha isaan kana sakaaluudhaaf karaan jiru hundi akka cufamu isiniif dhaamsa dabarsanii jiran qeerroon biyya keessa jiran dhaamsa tana walii dabarsaa haga dandeettaniin hundi keessan kanarratti hojjechuudha qabdan jechuudha. Akkasumas godina addaa naannoo Finfinnee dhaamsi qeerroo irraas ni dhufe. Konkolaataan magaalaa Finfinnee irraa ba'ee magaalaa Finfinnee sana akka sochiin takka hin godhamne karaa dhagaadhaan nu cufaa isiniin jechaa jiranii. Kanatti aansuudhaan immoo dhagaa wati cuftan kanatti immoo qeerroon maal jechaa jiran nuti yeroo ammaan kana dhiigni yeroo jigu dhiigni keenya jigee jira dhiigni dubbafee jira jedhan. Dhiigni wata jigu dhiiga nama danfa akkuma jedhamutti nuti onnee guutuudhaan sodaa takka malee waan kaanee jirruuf dheebuu bilisummaa kana kadhee bonne kana dhuguudhaaf kaabinootaaf akkasumas aangoota siyaasaa wayyaanee keessa jirtan Oromoo taatanii akkasumas ittisa waraana biyyaa keessa jirtan ka poolisii humna addaa Oromiyaa keessa jirtan poolisii federaalaa keessa jirtanii fi miilishaalee fi kaadiree kaabineewwan adda addaa hunda keessaniyyuu dhaamsa qeerroon isinii dabarsee jira. Ji'oota kudha takkan darban keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa hawaasa keessan irratti fudhachiisaa ajjeesaa jirtan. Kana booda ragaa isinii haa ta'u tarkaanfiin guyyaan lamaan kana qofa Oromiyaa keessatti fudhatame tarkaanfii boonsaa fi injifannoo guguddoo goonfachaa fi argachaa waan jirruuf jecha tarkaanfii keenya kanarraa hubadhaatii rasaasa keessanii fi basaasummaa keessan ilmaan Oromoorraa harka keessan sassaabadhaa isinii jechaa jiran qeerroon yoo harka sassaabachuu diddan ammoo harka keessanillee isinirraa murree gadaanessa Oromoorraa baduu hin dandeenye ifirratti hin maxxansinaa gadaanessa Oromoorraa hin banne nurratti hin dalagina isin jechaa jiran qeerroon yoo ka hin dandeenye taatan nu jalaa gora nuti qursii Bishooftuu nyaanne sa'aatii laaqanaa 4 kiiloodhaa akka nyaannu jala sararree isin himna jechaa jiran qeerroon kana caala maal barbaadan. Kana jechuun ammoo ilmaan Oromoo onnee guutuu qaban jechuudha. Kana jechuun ilmaan Oromoo qulqulluun
kayakka takka hin qabne odoo duguggaa sanyii irra raawwatamaa jiru osoo dhumaa jiran sadarkaa yakkamtoonni biyyattii sanii duguggaa sanii namarratti raawwatan sadarkaa isaan kiiloo 4 magaalaa Finfinnee ta'anii teessoo gubbaa ta'anii biyya hoogganan dhumattee jirti jechuudha. Kana beekaa jala sararaati. Kanaaf tarkaanfii saba keessan irratti hin fudhatina. Yoo kan dandeenye taatan ummata dura nu maqaa isin jechaa jiran asii duras isin kadhatanii isin gorsanii jiran. Kanaaf tarkaanfii nu guyyaa lamaan kana fudhanne qofti ragaa isin nyaataatu nu jala gora nu jala maqaa isin jechaa jiran qeerroon biyya keessa jirtan hojii boonsaa hojjechaa jirtan injifannoo guguddoo goonfachaa jirtan akkanumatti itti fufaa akkuma beekamu halkanii guyyaa odoo walirraan citin ji'aa 10 takkaaf qabsoo isin gochaa jirtan wareegama qaalii isin gochaa jirtan ka addunyaan argaa jirtu ka sabaaf sablammiin biraa argaa jiru ka ummanni Oromoo dhugaa isaa beekee akkanatti bilisummaadhaaf gulufaa jiru kana yeroon isaa geettee jirti. Lafti bariitee jirti, bariin bariitee jirti. Kana booda mootummaa wayyaanee wanni jedhamu hin jiru. Wayyaaneen biyya hoogganutti hin jiru, ummata bulchaatti hin jiru. Kana hundi keessan beekanii ummata keenya dura maquudha qabdan. Ummatatti yoo ka dandeettan taatan itti makamaa ummata wajjin hiriira. Kana isin dhaamaa jiran qeerroon biyya keessaa nu duraa maqaa isin jechaa jiranii duraa maqaa akkuma beekamu jechuudha mannootii hidhaa irrattis tarkaanfiin hin fudhatamaa wanni hunduu hin ta'a akkuma karaan nu cufamu jedhanii dhaamsituun dhaamsa biyyarraa dhuftee jabaadhaa ulfaadhaa wayyamaa dhaamsa tana walii dabarsaa ilmaan Oromoo lubbuun isaanii wareegame ammoo rabbiin jannataan isaan haa qananiisu maatii isaanis sabrii fi jajjabina isaaniif isaa kennu nuuf Oromiyaa hunda kennayyuu rabbiin sabrii jajjabina nu haa kennu isaan wareegamanis rabbiin jannataan isaan haa qananiisu injifannoon kan ummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomaa jirrallee isin jedha ulfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa dhaamsa tana ummata Oromoo biraan naa gahaa.